Fatatoota nu waliin turaaga mee moonera maqaa kan kee jalqabarraa kaaftee hanga akaakuu abaaboo keessatti nu himtee jirta mucaan daa'imni waggaa 4 fi 5 jiru kuni asumaanuu rabbiin kee eenyu moonera Munir rabbiin kee eenyu Allahu Allahu akbar nabiyyiin kee eenyu Nabi Muhammad Muhammad ibnu ibnu Abdullah Abdullah akkas maashaallah tabaarakallah amantiin tee maal Amantiin deemu Islaamummaa Allahu akbar akkasitti ijoolleen tun aqiidaa ajaa'ibaa qabattee jirti aqiidaa tanarra rabbi haa guddisu isinillee maashaallah irraa ja'a du'aayii godhaafiin isiniin ja'a tanaaf dhaamsi kiyya gamanumaanu daa'ima kanaa kana Allahu mawjuudun bilaa makaan barsiisu osoon taane الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمة سلطانه قدنا إساملو التهجر الرحمن أرشيرت أكسي وجن بائن من خلقه مخلوق أسار ربين تشبه هجر أرشين مخلوق أساتي أرشتها جمجتشو مت رحمانين إساتو قرآن خيستي أكنا في جي في وصفه تنافا كيني في وصفه أكا ربين جي أكا رسول ربي جي أكا صحابان جي تجلى يانوان تهف نتي أقلي تنيان العقل أقلي جلدي موصون تهين لا أكجان دين كيستي العلم بالنقل لا بالعقل علم نقلي دمالي أقلي داني متجان كنا أقلي تنيان فسرون ورطن جرتو علمي نقلي دانا هفرنو بسنجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته